Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad har'a gara lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti maluun haasaa taasisaniin uummanni Oromoo kana booda waa'ee bilisoomoo osoo hin taane bilisummaa tikfachuu qaba jedhaniiru. Itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgeen Xiruunaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo fa'aa kanneen ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin gara Naqamteetti malanidha. Jiraattonni magaalaa Naqamtee simannaa ho'aa taasisuufiin isteediyoomii Wallaggaatti deeggarsa ministeera muummee Abiyyiif qaban ibsaniiru. Ministeera muummee Abiyyi dhimmoota nageenyaa tokkummaa fi dinagdee irratti xiyyeeffachuun isteediyoomii magaalaa Naqamteetti argamuun haasaa taasisan. Uummanni Oromoo bilisoomeeraa jechuun kana booda waa'ee eenyummaa Oromiyaaf Oromummaa qabsaa'uun boodattaafummaadha, injifannoo keessan eeggadhaa jechuun ergaa dhaaman. Uummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra, dinneerra, mormineerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e duubattafummaadha. Ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Waggaa tokko keessatti yeroo lama gara magaalaa Naqamteetti kan imalan ministeerri muummee Abiyyi uummanni Oromoo tokkummaa isaa eegee ka biyyaas akka eegu irra deddeebiin dhaamaniiru. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee, nu ajjeeftee, abbaa biyyummaa keenya gante yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Baarotumsaan, Haayilee Fidaan, Sannaa Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu cita. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu fiduun keenya duratti dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Uummanni Itoophiyaa guutuu kan hubachuu qabu tokkummaan Oromoo hin eegamoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu ta'e Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomoo ta'e Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa of jijjiiretu biyya jijjiira. Labsiin koonni har'aa nagaa Itoophiyaa guutuuf akka ta'u hawwii koo, yaada koo Naqamteerraa ummata Itoophiyaa guutuuf ibsuun barbaada. Godinaaleen lixa Oromiyaa hedduu sababa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli geggeeffamaa tureef rakkoo misoomaa fi kaan danuu keessa jiru. Sababa nageenya dhabuun Wallaggi misooma gahaa hin argatin turuu ka dubbatan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Wallagga deebisanii misoomsuuf mul'ata akka qabanii fi uummanni carraa akka kennuuf gaafataniiru. Dinagdeen keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Har'oo waraanni jira, tokkummaan gahaa ta'e hin jiru, rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii woo xiqqaate Afrikaa baa keessatti tokkoffaa ta'e ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Yaa ummata laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu. Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya kabajamtu, biyya sodaatamtu ni taati. Kun akka hin taaneef xiqqaaf guddaan bitamee yaalii garaagaraa gochuu hin danda'a.
waaqa keenya qabannee hin moonaa, hin ceenaa, mul'ata keenya hin dhugoomsinaa, nus isinis hin laaltu. Uummanni Wallaggaa sababa nageenya dhabuutiin misooma gahaa hin argatin tureera. Misooma Finfinneerraa dubbatamu, misooma Jimmaarraa dubbatamu, misooma Bahardaarraa dubbatamu, misooma Jijjigaarraa dubbatamu, misooma Walqixxee Arbaa Minch Hawaasaarraa dubbatamu, duwwaa osoo hin taane misooma Naqamteerraa dubbatamu. Namoonni dhufanii daawwachuu danda'an dhugoomsuu akka dandeenyuuf uummanni keenya nu waliin dhaabbachuu akka danda'u, nu gargaaruu akka danda'u, ijoollee isaa gorfatee deebisuu akka danda'u gaaffii koo jaalala guddaa waliin isinii ibsuu barbaada. Mootummaan Ministeera Muummee Abiyyi erga aangootti dhufee kutaalee biyyattii sababa rakkoo nageenyaan raafamaa jiran keessaa Wallaggi tokko. Iddoo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan Shanee jechuun waamu bal'inaan argamu. Mootummaanis hidhattoota kunneen waliin mari'achuun rakkoo jiru furuuf fedhaa akka qabu agarsiisaa tureera. Ta'us garuu fedhiin nageenya buusuuf qaban kun qabatamaan hojiitti ni hiikamne. Kanaaf ammoo agarsiistuun mariin marsaa lamaaf geggeeffamaa ture fashaluu isaati. Ammas mariin marsaa sadaffaa jiraachuu akka malu gareen lamaanuu ni akeeku. Garuu yoomiif eessatti akka ta'e ifatti hin dubbatamne. Yeroo baay'ee wayita namoonni gariin suukanni, gammachuun, mirqaanni, humnii fi kaka'umsi isaanii al tokko akkaan ol ka'e, yeroo kaan ammoo akkaan gadi bu'u, yookiin ammoo miironni kunneen wal makuun nama mudatu namoonni akka dhibeetti ni ilaalan. Dhibeen akkanaa garuu bipolar disorder jedhamuun beekama. Bipolar disorder maali? Dhibeedha moo yookiin waan guyyaa keessa nama qabu moo waan uumamaa yookiin maatiirraa darbuudha? Dr. Daani'el Tolasaa kilinika dhuunfaa Beetel Adaamaa jedhamu keessaa hojjetu. Ispeeshaalistii yaala dhibee sammuuti. Namoonni dhibee akkanaan qabaman yeroo hedduu isaan biratti akka wal'aanaman ibsaniiru. Waa'ee dhibee kanaarratti gaaffiif deebii waliin godheen ture. Maalummaa dhibechaa ibsuun eegalu. Bipolar disorderiin dhibeewwan gurguddoo sammuu mudatan keessaa kan ramadamudha. Garee dhibeewwan sammuu mood disorder jedhaman keessattidha kan inni ramadamu. Mood disorder gaafa jennu dhibeewwan miira miidhan akka jechuuti. Gosaan baay'eedha isaanii. Depressive disorders kan jennu jira. Gareen immoo bipolar disorder jedhamu immoo dhibee isa kan biraadha. Maqaama isaarraa akka ilaalamu bipolar gaafa jennu fiixee lama akka jechuuti. Dhibee fiixee lama qabu akka jechuuti. Kanaaf fiixee lameessa jechuu dandeenya laata? Fiixeenni tokko miirri gadi bu'uu gaafa ta'u, miirri gadi bu'uu, inerjiin gadi bu'uu, humna gadi bu'uu, kaka'umsa dhabuu. Fiixeen inni kan biraa immoo miirri ol ka'uu, gammachuun baay'achuu, humni dabaluu, kanaaf sochiin keenya dabaluu, wantoota kanaa wajjin kan wal qabate meeniyaa jedhama afaan Ingiliffaatiin. Dhibee fiixeewwan lamman kun irratti mul'achuu danda'an jechuudha bipolar gaafa jedhu. So dhibee tokkodha. Dhibeen kun garuu yeroo adda addaatti si'a tokko bifa depressionii qabaachuu danda'a. Si'a tokko immoo bifa meeniyaa qabaachuu danda'a jechuudha. Si'a tokko depressioniif meeniyaan kun wal makatee si'a tokkotti yerootti nama mudatu qaba. Mixed episode kan nuti jennu jira. Dhibee baay'ee mul'atudha. Dhibeen kun akka addunyaattis ta'e akka biyyaatti hagam mul'ata dhibeen kun? General population yookaan immoo hawaasa keessatti faffaca'insi isaa gara 0.6 jedhameetu kan inni tilmaamamu. Waan biyya keenyattis godhame kan naannoo buttaa jiraatu hojjetame naannoo makaanadha kan inni agarsiisu. Kun kan jechuun egaa faca'insa guddaadha. Kun egaa general population keessadha. Hawaasa guutuu keessadha. Bipolariin gosa qaba. Faca'insi isaas akkuma gosa isaatti garaagarummaa qaba. Gaafa 0.6 jedhu isa tokko qofa keessaa fudhadheetanii gosoota hunda isaa immoo yoo fudhannee faca'insi isaa kanarraa bal'aa kan ta'edha. Naannoo hospitaalaatti immoo gosoota baay'inaan hospitaala dhufanii ciisanii yaalamuu barbaadan keessaa isa adda dureedha dhibeen kun. Dhibeen kun nama qabamoo uumamumaan immoo haalli dhibee kanaa akkam? Dhibeen kun gosa sadii qaba. Bipolar 1 yookaan bipolar lakkoofsa tokkoffaa, bipolar lakkoofsa lammaffaa fi cyclothymia dhibee jedhamu dhibeewwan adda addaa sadidha. Kan fiixee lammummaa kana kan mul'isan jechuudha. Fiixee lamman kana kan mul'isan jechuudha. Sababoonni isaanii dhibba sababa qeenxee tokkotu dhibee kana fida jechuudha. Nama rakkisa. Sababoota hedduutu walitti ida'amanii uumama dhibee kanaatiif ga'ee taphatu. Sababoota genetic kan jedhaman jiru. Sababootni immoo environmental jedhaman jiru. Sababoonni immoo brain structure wajjin wal qabatan jiru. Kanaaf genetic isaa gaafa laallu namoonni parsantii
60 ol ta'an dhibee kana kan qaban maatii keessaa abbaa yookaan haadha yookaan obbolaa dhibee wal fakkaataa qaban akka qabanidha qorannoon kan inni agarsiisu. Kanaaf jeenetik beezii qaba jechuudha. Kanaaf jeenetikiin dhibee dabarsatuun taane saaxilba'ummaa keenya guddisuu jeenetiksii isaatu qabaannu tun dhukkubatiin darbuu dandeenya. Dhukkuba kana qabaachuudhaaf jeenetiks pilaas envaayiroomentii irratti immoo wanti jiraachuu malu jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf chaayilduud tiraawomaa naannoo daa'imummaatti miidhamni xiinsammuu nuti keessa darbinu namoota jeenetikaalii saaxilba'an kana irratti ga'ee taphachuudha dhibeen kun akka inni mudatu. Akkasumas immoo kiraayisisoota laayifii keessatti nu mudatan jireenya keessatti nu mudatan kan akka namoota baay'ee nuuf murteessaa ta'an du'aan dhabuu ta'uu danda'a, gargar bahuu ta'uu danda'a, hojii dhabuu, biyya jijjiiruu ta'uu danda'a, godaanuu ta'uu danda'a. Wantoonni akkasii jijjiiramoonni gurguddoon akkasii gaafa mudatanitti namoota saaxilba'oo ta'an irratti dhibeen kun akka inni of mul'isu ga'ee taphachuu danda'u. Rakkoowwan ijaarsa sammuu wajjin wal qabatan, rakkoowwan jeenetiksii wajjin wal qabatanii fi rakkoowwan envaayiroomentii wajjin wal qabatan walitti dhufanii dhibee uumanidha malee sababa qeenxee tokkotu dhibee kana fida jechuudhaaf nama rakkisa jechuudha. Namni irraa fayyuu malaa wal'aansa akkamii fa'aa qaba? Dhibee sirriitti yaalamuu danda'udha. Amalli dhibee kana dhibee dhufee deemudha. Episoodiks jedhan afaan Ingiliffaatiin. Fiixee tokkorraa fiixee biraatti jijjiiramaa dhibee turuudha. Kanaaf yaaliinsaa inni tokkoffaan namichi fiixee inni irra jiru yaaluudha. Fakkeenyaaf dipireesii ta'e dhufa dipireeshiin sun yaalama jechuudha. Maanik ta'e dhufe maaniyaa sun yaalama jechuudha. Miksidi yoo ta'e wanti inni ittiin dhufe sun yaalama jechuudha. Inni lammaffaa immoo namichi erga inni yaalamee booda dhibeen sun akka inni deebi'ee hin dhufne fiixee tokkorraa fiixee biraatti akka inni hin ceene akka namichi kun tasgabbaa'ee itti fufuuf immoo erguma dhibeen mallattoon dhibee badeellee yaalii itti fufuu qabudha jechuudha. Meentiinaans tiriitmenti kan jennu qorichaan kan godhamudha. Ayyee Dooktor hedduu ulfaadhaa yaada bal'aa nu biraan geessanii baay'ee galatoomaa. Uumaa miti. Isinillee galatoomaa carraa kana hamma laattaniif.